ولا لو بيكتي ولا السمو دكتور باسي انجي چورا دينچا توكو الفريس رتني يسيس ورب الكعبه ولا لو يوم باسيمو ولا لو لي مركان بكان مركسي مركا جدير لي بكان باباسي كنا دبي كو جين وانا ما سو كنا ورغا ولي نتي فيدي مركا سمو بيفيدو مركا سمو بيفيدو لا 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 كمو بي مبين كمان فيم كمو بين مركا مالو ده مركان Indi mana lagi tu kubar marka bursa me berbiratai. Indi ati. Mana lagi bersan? Rani. Mube mubarak musamma. Achi deh memo. Marka deh memo. Dokter. La ela. Sanubar gafa sana namni to kumanan jiru jalan lama angko kabar. Oh ya, dia mah korot abah mana isi turte mire mistira isi mana isi madang kesum mesi tema gak dibahas aja lah. Ay, mistira itu media rati miti kan jari wal inde. Romantik ya wala gas. Kesum mah tuh komarkan yo dendam yo layu tikaladin. Dokter serida mo? No. No idar tila. No jetiar kita ni. No jetiar kita ni. Mubeni lal, mubeni marki. Wanna manyachisan nama himin shemi sanu media rawan nama manyachisan nyata nama himu bare ni tu. Ati ni mini dubbati nama yulal. Mali wan kesuma ada dubbatu. Kumalite. Wanna magor. Yani mali fi wani sidura darbe barka amma boda fuduwa eggat dotis. Akkamitti namoota wanto kokko waan kaleessa tarii amma mucaan kun kaleessa qorataan itti himi waan akkas akkasiin godhiin jedhee irra darbe taanaan amala ishee taanaan anis nan rakkadha kobor har'a yoon dafee maladhe malee. Keessan gaafadhu ka amala ishee keessan bare. Ila ani isa dhugaan sitti mamaati ila bor maamme yookaan maccaa biratti argita bor siigalee maccaaf maammeen suusii bunaati bakka obsuu hin dandeessu. Irraaciti ennaan diddelle. Ati koi harkuma duratti nu maammee waliin si biqiltuu goone nu deeffataa tasaa okey burusirraa hin kafaladha asee. Nan kafaladha. Nee bara dhugaa jirtuun kachi godhee dubbataa jira. Fatii koonan sobee fatiin koona jala irti kunoo abbaa haadha dhugaa. Isii dhugaa malee soban dubbanne dhugaa dubbachuuf. Amma waa'ee marqaasa gurshameetti naa deebi'aasan sana qulqulleeffadheen darbaama. Maatii dhugaa dubbachuuf marqa caalaa marqa kana dura hin beeku jettu akkasiinitti marqitee nyaachisteeyyuu namni haati manaaf abbaan manaa wal faana bulanii akkasanatti marqanii waliif hin nyaachisan. Marqa ajaa'iba nan inaafe gaafan sana argu dhugaa dubbachuuf. Nan inaafe nan guggubadhe keessa qonna cinca'e. Indi marka namni jiru taanaan ko marqaa gaafa nyaatan marqaa qofa taare wanti kun waan biraan shakkisiisaa jirtu bakka. Ila amma beektaa maati doktori kana dura nan dhufa hidheetti mennaani mana koo keessa faamiliitu jira namatu jira waan ta'eef nama biratti wal arginee dhuftee uma deebitaanaan jette toleen jedhe garuu gaafa mubeen naqu namni tokko mana hin jiru jaruma lamaan qofa sii galee. Akkamitti ta'uu danda'e gaafa dhaquuf yaadu faamiliitu jira gaafa mubee akkamitti namni mana dhiibeenni kun akka taa'ee danda'a jedhee gaaffii keessa galuu qaba. Dhagee isa sii deebisu. Tokko farratti ati singilii mubeen abbaa maatii fi abbaa ilmaati. Abbaa ilmaarraa waan shakki hin qabu. Atiin kun singiliidha. Waan feete sootoo taate yookaan waan feete sootoo dalaydee booddee immoo bifti horadhu seetii abdiin qabda. Mubeen immoo abbaa fi maatii qabaa, haadha warraa qabaa. Namni hunduu beekaa sababii kana ta'eef wanta irraa shakkitu hin jiru. Maatii akka keetti? Eeshi doktor gaaffii irraa qaban. Okay. Gaafadha. Ijoollee haa qabaatu haadha manaa haa qabaatu waan kamuu haa qabaatu manatti wal fiduu maaltu fidi manatti wal fuudhan galuu. Maatii ko thank you habibi ana wallahi thank you wallahi waan kaayyoo manatti wal geessuusan qofa natti himi. Kaayyoon keessummaadhaa inni biyya biraarraa imalee dhufe keessummaa mana barachuuf. Okay mana kee baraa.
yaa Ati qofaa eeguu inni qofaa dhufu maaltu fidere? qorataa waliin dubbisuuf malee jechuudha namoota baay'eetu jira. Dunnee bal'amni tokko Isa qorataa walitti nu buusurraa maal qabda? Namni wajjira taanaan namni jira an jettu. Maati. Jiru sin jedhe barleessi guddaan diree namaa Inni gursoo harkan qabu akkamitti gurshama? Koy erga nama wajjin dhufe doktor isa qofa gursite moo namoota isa wajjin dhufan hunda gursiteetta? tokkoyyuu hin gurshine isumaayyuu hin gurshine viidiyoo yoo jiraate Uzurri hoosiisu amma dubbiin badeera gaala. Ila dubbiin badeera sitti. Dhugaa dubbachuuf yoo akka seeraatti ta'e yoo seera ta'e yoo sa dhugaa ta'e maati walumaa gala. Na sobaa jirti jechuudha. Doktor hin sobdamu. Bor argitamti maati bor argitamti. Gaafsan ati nama wajjin jirta moo ati qofaa moo nama wajjin jirta gaafsan doktor? Qanii kam? Qanii mubeen keessummaa mana kee dhufe san. Nama wajjin jira. Nama wajjin jira. Okay, inni eenyu wajjin jira? Mana kee keessa nam inni kophaa dhufe. Mana kee keessa Misi bultiin dura diigame kan bultii namaan diignaa ka. Ay, borii fiyyoo amala ishee adda baafachuu qaba kaa. Qulqulleeffatanii deemuu wayya. Isirra teesseen gaafattu kwa. Amala ishee koo duubatti qoratteetti dhufta malee isii dhuftee isii fi orma tokko jidduu keessan seensistee qorachuun qabdu. Laal ormi as keessa hin jiru. Maal taate orma maalii ku jira? Anu orma. Inde? Erga orma taate baay'ika. Maaliif hin baama? Yaani fakkeenya si godhe malee. Nagaraa saaraba. Inde? Akkoo kun nagara wanti kun akkoo anima social media kana baay'een fayyadamu TikTokii hin seenu waan akkas akkasii otoo nan seenan ta'e ko isani jechaa jiru kana arguu nan danda'a. Inna YouTube irra dhaqi ilaali kaanii jiraayu. YouTube irra jira moo? Jira Bakke ila as gaafa marqaa nyaatan moo? Dhaggeeffadhu maatii eessa akka argattu sitti hima. Mubee fi doktorii marqa wal gurshan jedhi itti barreessi TikTokii keessatti. Dhuguma hin baa. Dhuguma dallaadha hin baa. Nama tokko gadiisa. Mati ammuma seeni wallahi hin jiru asirra seeni soba isaa ammuma itti rageessina seeni. Wallahi hin baa. Kimba namni akkas jedhee gadhiisu bara maal taateeti? YouTube keessatti argeera. YouTube keessatti. Wallahi dhageenyeyyuu. Namatu akkas jedhee irratti barreessee gadhiisa akkasumatti dhufee baay'ee yeroo akkasitti barreessan. Kan isin waraabu san tokko si gadhiisuu danda'a. Amma akkas jedheeramu mubee doktorii marqa wal gursheedhamu. Qo'eesh barbaadaan jira qo'e. Akkamitti akkasitti Doktor Biiftuu har'a marqa nyaatu namni akkas jedhanii gadhiisuu danda'a. Yoo baane mubee fi qo'e maal jedhayyuu mata dureen isaa. Kunooti jira. Abo thank you. Argite? Qorataan hinaaffaa eegalee jedhe diirbiiftuu sitti aarteedha barreeffamichi. Okay, narra share godhimi. Narratti share. Qo'e dhaggeeffadhu. Akkasitti jijjiirame nan Tokko lama miti barbaadeetu. Yoo miidhagee Hinganu tokko jedhe. Akkati immoo nan ganne nana mana dhibbaa. Manlee isaa mana. Okay. Atilee kana booda shanaafachuu dhiisishee. Abshir. Bichaa nama biratti yoon si arge anis nama namuudhaa dhaggeeffadhu. Argitu waan akkasii.
Nem koy so. Atiko. Aku. Nanti balfars tijartani. Sofi. Oye. Maal jette? Ijoollee eessaa wal geessaniittu? Wal bobbaasni. Deebine. Mana wal geessinee dhufne. Kunoo giifti dureen qorataa isii kana isii. Akkamii jette? Isii kana jette kan waa argaan jiru bara haffatuu jedhaa jirta. Waa argaan jiru mul'attu moo? Hai. Achi fagaatte ka suuraan isii wallahi. Hai. Achi si maleeffatu. Galatoon Fati. Maal jette siifu? Achi gamas fageessite gamas fagaatte isii as Laalu barbaadde? Eka. Argiteen Nanti mataa jiraami. Okay. Argiteen beeksisa fiinyuu. Hingaabbuun beeytaa Soofii nama hingaabbu jedhamu. Maal jedha? Na beekti jedhe? Mucayyoo kana wajjiniin buleen beekaa. Baay'ee tokkos jaalladha. Rabbi si ajjallatu obboleessa koo. Wajjin bulee. Ana jedhe nama biraa jedhe. Mana tokko keessa jechuu isaati. Innaa maaltu badeeree jedhi. Baay'ee bareeddii. Waan badin beeku. Okay, sorry. Dubartiidhaas kuni dhiifama dhiiransisee. Dhiirasiseen dubbii jallise dhiifama laa ilaaha illallah. Indee maal gootamee miskiina gandaa afaan jallisita rabbii jedhi. Yes. Amma dhiisi kinoo ta'ee jira yaafatu. Mee akkasiin bareeddu laalina. Nuura wayin fakkaattu ija si ilaalime. Qamar jedhamti akka fakkaata. Ati koo shamarri hunduu ima bareeddi yeroo bira geesse bar. Nyaanii rakkoon kee tokko bar. No, kan Fatii ammallee isillee coggaarraa nurraa laaxxee irraan deemina beebii. Yoo qabatte seeraan qabi malee. Fatiini dhaggeeffadhu. Fatiin jalqabuma akkas naan jette gaafuma jalqabaa jechuudha. Ammati gaafa doktoorii dhiiftutti singilummaadhaan hin ta'a malee asiif achi hin deemu. Obsiinsi eeggadhaa. An nama si gabroomsu miti nama si ta'u. Salateen ibaadaa godhee quraana rabbii qaree quraana qabeen du'aayi godhaa. Ammati gaafas deebitutti jettee rabbiin natti kadhataa turte. Amma rabbii fidee harkasii keessa na galchee jechuudha. Si galee. Waan du'aayiidhaan walitti dhufne jechuudha. Rabbitu walitti nu fide. Walirraa nu jaallate. Atu dubbiin kun sirriidhaare. Qorataan sobeen beeku bar. Jaartiin jedhani bara adaba namatti qabdi. Sanuu abbaa manaatitti baay'ee adaba qabdi. Inde eenyutu amanaa ammasoota akkasitti. Qorataan sobeen. Homa maarifatte. Maqaa abbaa manaan dubbatiin kaasitti jechuun na rifachiisa bar. Maqaa dhiira biraas as bira. Wanti biraa wanti naan jedhu beekee abbaa manaatiidhaaf adaba qabdi dubartiin jedhe malee. Dhugaan himtuufaatti dabaltiifi. Sirba wayinaa affeerime Fatii koo. Ashi. Okay. Sagalee keetiin. Kan sagalee uma keetiin jaalladha dhugaa dubbachuu. Sagalee kiyyaan sirban danda'u kan beektamti. Sirban tana nu affeeri sirba.
Eenyu jedhama iyyuu? Eenyu jedhama? Maqaan sana harka baadiyyaa.